ani jaarsakii waan godhen godhaana hidhadhu jedhaan jirtu dubartiin nikaa hatummaan na jaaladhu jaarsakii waan godhe godhaayitti jaarsi meeshaan taane saatiniin keettu qumsaatinii ammootin meeshaa ta'eetiin ittiin qolloftu maal jettan amma isin kana amma ifa baheetiin har'a online irratti namni kinoo jaarsakii waan godhe godhaatummaan na jaaladhu jechuun maal jechuun nam maal jettan amma isin kana jaarsi meeshaa miruuwaa qaba waan ruuhii qaba ittiin qolloftu saatiniitti yaa biffee keessan keettu xaarmusii miti wan burcuqqoo miti wan yaraallee ta'u ilmi dhiiraa yaraan jedhamu isumatu isii dhiirsa jaalattee itti heerumte naataa jettee itti heerumte ilmi dhiiraa xiqqaattee hin qabdu yaa maal jettan isin kanaan ilmi dhiiraa xiqqaattee hin qabdu bootti illee osoo godhatee deeme isumatu isii ijaarsa keeniyaallee osoo godhatee isumatu isii ijaarsa ilmi dhiiraa wayiifuu rabbi arrijaalu qawwaamuuna dhiiratu warra jaboo jedhee quraana keessatti dubbatu situ aayaa rabbii faallessaa har'a tana ammootiin dimokiraasii jettee waa meeqa dalagaa jirta namni aayaa rabbiinaan ta'u jedhe wallaahi hin kabara namni ammootiin dubartii miidhe aayaa rabbii dubartii miidhe bakka kanatti jedhe hin kabara wallaahi rabbi quraana keessatti wama bidhallaami lil'abiid jedha nama tokko ka zolloman taane rabbi jedha nama tokko rabbiin hin zollome jedhe aayaa rabbii nu zollomtee dubartiin hakan arganne namni jedhen kabara isinii galaa isin ummata keenna zamana jaahiliyyummaa keessaa baanee jirra amma ulamaa'iin nu keessa jiru amma wallaalaan hin jiru martuu barate ulamaa'iin nu keessa jira zamana wallaalaa sanu ummanni duraanii zamana fuquraan koofiyaa akkana gootee amaamaa diimaa asirraan marteetiin ummata cirtu sun hin jiru Abdulqaadir jedhanii Abdulqaadir Jeylaanii jedhanii fuqura maal jedhaniin isaa kanaan maal jedhaniin beeytanii akkuma feete siin jedhee rabbillee jedhaniin Abdulqaadir Jeylaanii kana rabbiin quraana keessatti ammoo maal jedha amlil insaani maa tamanna ilmi namaatii waan inni hawwe martiin ta'eef hin taaneef akka feete siin jedhee rabbillee jedhee Abdulqaadir Jeylaaniin kun kaadima kabajaan nama isa kaddamu qaba kaadima kana Azraa'il ruuhii fuudhee isin Azraa'il jettaniin nu malakul mawti jenna Azraa'il jechuun kitaaba keessa hin jiru malakul mawti ruuhii isaa fuudhee wayta deemeen wayta inni mana deebi'u kaadimni isaa ruuhiin keessa hin jiru eenyu fuudhe jennaan malakul mawti ruuhii fuudhee hin du'ee jennaan amma dhaqqaba jedhee gara arshiitti taree arshiin bira wayta kalaa'u ruuha isaa irraa fuudhe jedhamee dubbii kijibaa kana geettu argitanii kaadimana kaddamu waggaa meeqaa ruuha fuudhaa jedhee asii arshiin dhaqqabee ruuha irraa fuudhe jedha barreeffamaan kitaabaan jira bar Abdulqaadir Jeylaanii jedhani kana mataa amaamaa diimaa marattee ummata cirataa baate amaamaa diimaa walirraan sadi marattee fuquraan hamba bixaa baate har'a ammoo hin jiru wanni akkasii aalimatu jira miskiin jedhe aalima jira kanaaf ummata keenna zamana aalimni keessa jiru keessatti waan ati waajibaan barattutu sirratti zamana kana keessatti jaahila jechuun nama aalimni osoo keessa jiru jaahilan jedhamu namni aalimni keessa jiru nama baadiyaa nama ilmii wayii itti hin ga'intu uzrii ilaalamaaf jaahila jedhamu kun tafriita baratuu dhabuun tafriita keeti gaafatuu dhabuun tafriita keeti situ gabaabbate ilmii baratuu dhabe osoo aalimni meeqa jiru kumaatamaan jiru onlaayiniin hin jira lafa hin jira masjiida hin jira bakka mara hin jira tafriita taate yoo ati wallaaltee hukmii waan zinaa ka dalaydu taate wallaalan jedhamu sun himmaa se toyta haala aalimni si keessa jiruun gaafatuu dhabde himmaa se toyta jaahilan jedhamtu wallaalaan jedhamtu garuu wallaaltee dalayde eega wallaaltee dalayde ammoo osoo ulamaa'iin si keessa jiru wallaalaa san hin jedhamtu hin gaafatamta kana beeytaa kana salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu haganuma isiniin jedha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جارجي اللي ناركا. غافي كبا. وينكاتي. وما دمتي أنا ما غافي وهيتو أما إسنكي سبا جرا كيسو ماني لمن أنا جرتي أمزاكي أكنو متي واردياتا. إن شاء الله وام بينور راسني دبي نوار ربي نبرسي سرارا. Shekaro bedi fama afona nila nujera ga shekaro bedi kata mulai rifachi ne tu. Afot nujera ga shekaro mana nujera Hamza ki ya jaban dagni. Shekaro nujera. Ya.
Afootu nu jira gaa dura kana utuu dubbii wal nu bachiisin xiqqoo si waa inni walitti oomu hanne afootu nu jira gaa kanuma sin gaafachuuf inshallah. Eenyuun anammoo ani mucaasan tuna aarseera xiqqaa sana jirra ka awwala Hamzaa Hashimsan gaafii wayii gaggaafatu argitee jaartii lama qaba jedha mucaan xiqqaan sun beekee gimmaasha jaartiin qabu jaartii lama wanni xiqqoon sun hin sobne namni asirra bahee Hamzaa Hashimati ati nama beekaadha sammuu qabda kitaaba qabda namni kitaaba beeku ammoo qaruute ammoo akka gaafii gootee asirra wanni xiqqoon sun waasi gaafatti jaartii lama qaba akkana naan jettee akka gimmaashan qabu inki jiba maal jette bata yaran Mashira tambol an beeku awwaliyummaa qabu jaartii lama qaban an jire akkaataa waa gaafatamu qabas namni kitaaba rabbii qabullee kabajama hatta namni kitaaba miti quraana qara'uu kabajama akkatti waa gaafatamu qaba akkatti haasayan qaban tartiiba eeggatanii haasayan qaban har'aa miti ummanni duraanii baru sheeka ofii ulamaa ofiin kabajje miiddee tokko irraa fagaattee teetti sheebalu dhufa yoodhan miiddee tokko irraa fagaatanii ta'an sheeka irraa wayita karaa luukii akkanan banan biratti hin shokoysan har'a oluma kaa'ee ammoo Abdurrazaaqiin kiyya sumarra taa'ee akkana siin jedhe gimmaashan qabu jaartii gimmaash lamaa miti maal go'aa si kijibu atammoo dubbii jalaan fuudhin nama akkana gadi buusu irra kanaafuu inshaallah waan akkanaa kanatu xiqqoo na mufachiisa sanumaa dhiisneef rabbi si haa dhiisu. Barshee kaama fakkeenya namichi yoo direct dhufee waa sin gaafate fakkeenyaaf an jaartii lama qabaatu kun hiiknaan jetti amma fakkeenya amma waa waliyyummaa rabbiin qabu beeytaniin dhugaa yeroo sin gaafate gaasin dhugaa sinitti fakkaata bar deebisaan gadi tanuuf isin. Qoosaa nama gaafii gaafatuuf dhufuu fi namni gaafii hin gaafanne hin beekamu. Si gala ummanni duraanii zamana duraanii sahaabaan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafii wayita gaafattu waan san itti dalaguuf yoo badiillee taate irraa fagaatuuf har'aamaa sheeka walitti dhaguuf yoo ka yajuuzu haga lubbuu isaa sheeka yajuuzu isaan jedhu barbaada hin baqqaa tokko haraama jedhaan sheen kanalleen gaafata xiqqoo ta'uu fi daddaba makruuha jedhaan kaan bira dhaqa yajuuzu barbaadan hin baqqaa haga lubbuu isaatti galchutti sheen isaan ta'u yoo ka sheeka waliin dha sheen akkana jedhanii masalaa wal dhoyte sheekonni wal dhabde jedhu yoo ka ammoo yajuuzu barbaada yajuuzu kun haraama yoo jedheen hin ta'u kaanillee gaafata zaman akkanaa kana keessa jira nama ammoo dhugaan gaafatuuf taa'ee jira dheebuu qabu ilmii dheebuu qabu gaafatuuf dheebuu itti dalagatuuf shari'aa rabbii itti dalagatuuf ka jedhutu jira sigalee kanaaf namallee laalaa asawa namallee awwala afaan irratti beeka namni qaruute asawa namaa qaruuteen afaan irratti beeka nama na gaafatuu fi nama ammoo gaafiif na gaafatuu fi kan akkanumatti beeka nama akkanuma laalee dubbisa nama akkanumatti rabbiin fikiraa wani namaa sigalee kanaaf obboloowwan kiyyaa jabaadhaa ilmii rabbii baradhaa ilmii rabbii waajibaa fi tawaajiban taane jira tawaajiba taatu baradhaa tasunnaatu jira tawaajiba dirqama isinirratti taatu jira aalima hedduu qabdan aalima keessan hin tuffatina beekaa keessan hin tuffatina waan hin taane koomantii ittiin katabina haga isin keessa jiru aalimaan bareeddan aalimaan fooqii ijaarattanii deemaa jirtan sababa aalimni jiru ammoo fooqii ijaarattan sababa aalimni jiru ammoo tini makiina oftanii deemtan wabi sababihim nawwarat hazihi dunya sababa aalima dunyaan ifte loolaahum osoo aalimni jiraachuu baate lasaara naasu qalbahaim ilmi nama mboo ajira horii mboo ajira horiin garaagarummaan qabu igalee aalimni ammoo yoo isin keessaa deeme ka deemee nuube qaawwa wayii nutti banee deeme rabbiin haa araaramuuf ka jiru ammoo itti fayyadamaa kuun dadhabee siretti gale ka jiru ammoo ka barataa jiru ammoo namni waa dhaalaa jiraan isin haa yaachisu aalima ammoo kanarraa namni waa barataa jira ijoolleen teenna barumsa irraa waa fuudhaa jirti ilmii sarfii ilmii nahwii ilmii fiqii ilmii ammoo tiniin kinnoo balaagaa ilmii mantiqaa ilmii usuulaa qaayidaa hadiisa sanada mustalaa qarahaa jirti nama yaachisa kun namni akkanumaan aaliman ta'u hifzii takka ammootiin waa haffazuuf ammootiin aga mataan nama dhokka'u namatu beeka mataan nama itti dhukkubee hifzii kararraa haffasaa deeman ilmi sheeyni darasaan gabaabduun quraana qaraa jirtu kabajaadha qabdi maaliif ilmii rabbii baattee deemti quraana rabbii baattee deemti kalaama rabbii baattee deemti namni yoo isin biratti ammoo kabajaa dhabuun maal hatta nama aalimaa waliin ooluun jedhan imaamu shaafi'iin nama gaarii aalimaa waliin ooluun imaana sii dabala jedhan sodaa sii dabala jedhan sii galee waliin taa'uunu har'an tana ammoo ati nama kana qiimaa isaan beeytu
gaafa inni si keessaa deeme ebalullee ayiduu ejettee kaniisan isa dubbatta isa faarsit har'an tan ammoo hin beektu namni wanni asirra taa'ee waa sitti muuf wanna amma reefu hin beekne hagam irraa waa baratte sa'aatii dhabee miti dinnicha ammootiin hin dhaabachuu wallaalleetii miti kaarotii ammoo wanni godhachuu wallaalleetii miti siigalee goommana facaafachuu wallaalleetii miti boqqolloo kenna ammoo qotachuu wallaalleetii miti sa'aatii wayii isinii kennine sa'aatii teennallee itti fayyadamne sa'aatiillee isinii kennine jenneeti namni asirra ammootiin akkanumaan haasaa oolu shambala suuraa wayii taaneetii miti nuti shambala suuraa fakkaanna shambala suuraa miti siigalee namni ilmii rabbii qabu ammoo beekumsa rabbii qabu eessumattuu barbaadama har'aa duniyaallee aakirallee kanaaf kabajaadha qaba diiniin kabajaa qaba diinii kanaani ka jannata seentu diinii kanaani ka bareedde ati namni yoo si jalaa dhukkabe maaliif ammoo darasaa na barbaadaa jetta abbaa qabeenyaa na barbaadaa maan jedhin namni yoo sirraa du'e nama sheekaa irratti nu salaatamaa jedha darasaa nu barbaada irratti haa salaatanii maa jedha namni waytanii kaa namaa hidhume amma huura keessaan badee baala keessaan badee caakkaa keessaan badee haga badee deebi'ee sheeka nu barbaada ammoo ni kaa nu hidhumaa jedha namni maaliif akka jedhe isa bira waa jiran ilmii rabbii qabaafi ilmii rabbii kana ammoo itti beela'ee itti dheebotee tayfiin itti nyaattee tukaanni ka isaa ta'ee baratee asiin gahe har'an tan ummata kiyya ifaa jedhe yoo inni asitti baheetiniif ummanni ammoo faallaa sanitti deebu maaltu nama dhagaya kanaaf nuyyuu deemaa jirra urane jiruun duniyaa urane nama aalimaa kana kabajaa itti godha wallaahi osoo nama ana harfii takka na barsiise garuu quraan harfii takka na barsiise gabra na haa godhatu ana gabra na haa godhatu wallaahi harfii takka namni si barsiise bara abboo osoo doolaara miilarraa haga mataatti itti oliite jazaan deebineef wallaahi qaddiisee taati qadriisee ta nama waa barsiisu ilmii rabbii barsiisu hagam waa baratte amma reefu waan hin beeynerra meeshee ka hagaafannu maaliif jedha wallaala bu'aan qabaan ta'u imaamu shaafii waan jedhe bar beeytii isaa dhumaa irratti ta'allam yaa fataa takun amiiraa walaa takun jaahilan tar'a hamiiraa jedhe yaa dargaggeessa baradhu hoogganaa taata wallaalaan ta'in harree eeydaasiin jedhe harree eeydaasiin jedhe harree wallaalaan ta'in harree eeydaasiin jedhe wallaahi harree yaa nama wayiitu maal godha dubbii keessa dheeressuun hin barbaachisu ammaaf keessummatullee mana jira Hamza Hashim silaa dubbii babbareeda walitti gadi fuuna kanaaf asumarra isin irraa gabaabsaa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dubbata kanammoo fudhatama dubbata jima keessummatu jira mana keessummanna jira biyya manaa godha assalamu alaikum alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Sheikh akkam naga jirtu gaafi qabda Hamza Hashim silee jazara inna gama Muhammad mara warra nama karaasisu jazara bi adeemu mee amin jedhe mara sheekota teennaa ta'asirraa nama karaasisu jazara bi adeemu amma viidiyoo wayii arge zamoona kana achii jira viidiyoo wayii arga viidiyoon suni maal ustaaz Hakiimiin ka quraana nama qaraasisu irratti waraabanii nama quraana hiimoon qaraasisu san waa haasayan arga dubbii sitti himnaa qabadhu sanillee riwaayaa waliin qaxxoonee hadiisa waliin sitti himnaa abbo mustalaha waliin si qaraanee sitti himnaa abbo qalbii taate ilmiin edaa qalbima lafaa fuuta namni quraana karaasisu sitti himnaa caqasi haqa qabaa ujraa fudhattutti hadiisa lama jira rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam gaaf tokko namni wayii sahabaan imala deemanii imala soo deeman qariyaa wayiirra dhufanii ganda sammootiin biyya sanii bofti wayii idditee jennaan dawaa barbaadanii dawaa dhaban eegana ummanni sahabaa sun dawaa godhanii fi faatiyaa itti qara'anii re'ee 30 taqoo 30 kenneef re'ee 30 kana fuudhanii galanii ni rasuula rabbi akkanatti dawaa goonee faatiyaa itti qaraaneet re'ee kana nuu kenne jennaan maaltu isin beeksise faatiyaan dawaa ta'uu jedhe rasuulli irraayitti wanni isin fudhatuu qabdanii kitaaba rabbiitii jedhanii ta dawaallee ta quraana qara'uullee qabatti lafziin umuuma al-ibratu bi umuumi lafzi laa bi khusuusi sababi jedhan quraana namarra qaraate dawaa namaa goote wanni irra fudhatuu qabdu kitaaba rabbiitii jedhan hadiisa biraa keessa akka dhoogge jira hoo riwaayaa ibnu maajaa
namtichi tokko sahaabaa rasuula rabbii bira dhufe alayhi salaatu wassalaam yaa rasuulallahi ani ummata waa qaraasisaa waa barsiisa waan haa kennanii waa ujra wayin haa kennanii akkam jennaan akka waan dagaanaa ibidda keessaa qoosii ibidda keessaa fudhatteeti jedhanii akkam goonee wali araarsina jennaarree yoo ka itti sharraxatu taate hin ta'u sharxii malee yoo kennaniif rakkoon qabu yoo ka itti sharraxatu taate hin ta'u yoo ka itti sharraxatin taate rakkoon qabu fudhatu ammas tafsiila godhanii addaan baasanii namtichi kun mootummaarraa yoo namni qaraasisu kun mootummaa taabtaa wara bole wani qabu jiraati taabtaa wara hundi keessa yeroo tokko